argitee akkasumas baattuuwwan ibsaa warqee irraa hojjetaman torbanii dhokataa ture. Amma garuu urjoonni torban ergamoota waldaa torbaniiti. Baattuuwwan ibsaa torbanis waldoota torban sanatti ni kama. Ameen. Karata gabaabaa kadhannee Waaqayyo sagalee kana kanatti dubbatuuf ergaa sagalee kana walii wajjin ilaalla. Maqaa Waaqayyoo kan Abbaatiif kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokko. Waa'ee guyyaa kanaaf, waa'ee waldaa kanaatiif, waa'ee tajaajila hanga ammaatti geggeeffamaa ture hundumaaf galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo iddoo kanatti sabi keessa waaqessuudhaaf, siif sagaduudhaaf, cidhaati qopheessite cidhaa hafuuraarraa hirmaachuudhaaf mana keetti walitti qabamee jira. Manni kee immoo mana kadhataati. Manatti namoonni hiikaman, manatti namoonni fayyan, manatti namoonni mul'ata haaraa argan, manatti dhukkubsatoonni fayyani, manatti qalbii jijjiirrannaan dhiifamuun cubbuus ta'u sagaleen Waaqayyoo immoo aboodhaaf humnaan itti lallabamu manni kee mana fayyinaati. Galanni siif haa ta'u. Manni koo mana kadhataati jettee dubbatteeti. Mana kadhataa keetti immoo kadhatama. Namoonni waaqeffatu, worship godhu. Namoonni argamu Waaqayyootti gammadu. Sagalee Waaqayyootti hojii hojjeta. Hafuurri hamaan iddoo hin qabaatu. Jallinni iddoo hin qabaatu. Jiraachuu hin danda'u. Wanti nama danqu hundumtuu addictioniin garaagaraadha. Fuula Waaqayyoo dura jiraachuu hin danda'u. Hafuura Waaqayyootu mul'ata. Hidhaatu hiikama. Waanjootu caba. Ba'aatu namarraa ka'a. Lubbuutu birmaduuba. Namootatu birmaduuba. Hin fayyu. Fayyisaa waan taateefati. Namoota fayyifta. Namoonni nagaa argatu. Manni kee mana akkasiiti. Si waaqeffanna. Siif saganna. Har'a mana kana miilli dhufe hundumtuu si wajjin walitti bayaagalu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee keetii wajjin walitti bayaagalu. Yaa Waaqayyooti guyyaa tokko daqiiqaa muraasaa fi namatti yoo buute yoo nama tuqxe namni fayyafa. Namoonni har'a iddoo kana jiran fayyanii haafani. Galanni siif haa ta'u. Sagalee amma dubbifanne kanas dhoksaa guddaa kan of keessaa qabu ati nu barsiisi. Galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa keenya, Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Har'a waa'ee hafuuraan ta'uu isinitti dubbadha. Waa'ee hafuuraan ta'uu yookaan hafuura keessa ta'uu yaada jedhu. Kutaa amma dubbifanne kana keessaatti arganna sagalee akkas jedhu kan abbaan ergaa kana barreesse Yohaannis dubbatu. Ani hafuuraanan ture jedha. Lakkoofsa 9 kaasee inni dubbifanne ani Yohaannis obboleessi keessan waldaatti barreessu anaan akkasidha. Rakkina keessaa, mootummaa keessaa, obsaan Yesuus wajjin hafuu keessaa isinii wajjin nan hirmaadha. Dubbii Waaqayyoo duukaa waan bu'eef jechuudha, waan itti jiraateef. Wanta Yesuus dhugaa ba'e duukaas waanan bu'eef, wanta Yesuus dhugaa ba'e wangeela duukaa waan bu'eef, wangeelaaf waan jiraateef jechuudha. Biyya bishaan keessaa ishee Phaaximoo jedhamtu tokkotti nan geeffame jedha. Inni kun sababii wangeelaaf jiraateef, sababii Waaqayyoof jiraateef jecha akka adabaatti kan inni achi jiru. Phaaximoo jedhamtu kana biyya bishaan gidduu daseetti kanarratti kan inni geeffame adabaaf jechuudha. Adabaaf bakka sanatti geessanii achitti hidhamee jira. Namichi Yohaannis jedhamu kun inni wangeela Yohaannisis barreesse jechuudha. Achutuu jiruuti guyyaa Gooftaa jedhamee beekametti isa kana isinii ibsuun gaariidha. Guyyaa Gooftaa jedhamee beekame jedhee dubbata. Guyyaa Gooftaan jedhame kun guyyaatti amantoonni du'aa ka'uu Yesuus ayyaaneffachuu jalqaban sanbataa jechuudha. Maaliif kana jechuu jalqabanii bara sana keessa warra moototaaf emperors warra jedhamanii fi ji'i galee guyyaan jalqabaa jechuudha. Guyyaan ni jalqabaa guyyaa moototaa jedhama. Emperors Day jedhama jechuudha. Ji'i galee guyyaa tokkoffaan jechuudha bara sana keessa. Kanaaf kiristaanonni ammoo
gooftaan du'aa sanni ka'e sanbata guddaarra waan ta'eef guyyaa sana maal jechuu jalqabanii guyyaa gooftaa jedhan jechuudha. Guyyaan emperoriif kenname, guyyaan moototaaf kennamu hin jiru yoo ta'e guyyaan eenyuuf kennama jechuudha. Isa humna du'aa mo'ee du'a cabsee ka'e gooftaadhaaf kennama. Guyyaa gooftaa jedhanii waamuu jalqaban. Kanaaf guyyaa gooftaan ni jedhu kun guyyaa maaliiti? Sanbata guddaadha. Guyyaatti Yesuus du'aa ka'e jechuudha. Guyyaa gooftaa jedheetu waamaa jechuudha. Guyyaa sanatti sanbataa jechuudha. Ani hafuuraan guutameen booddee kootiin sagalee guddaa, sagalee malakataa fakkaatu tokko dhaga'ee jedha. Hafuuraan guutamee yookaan hafuuraan ta'ee jechuu isaati. Afaan Ingiliffaatiin I was in the spirit jedha. Hafuuraan hin ta'e, hafuura keessan ta'e jechuu isaati. Kana jechuun namummaa keessaa amma tokko ba'e. Namummaa foonii kana keessaati ba'eetu hafuuraan ta'e wanta sammuu namaa gararraa ta'e wanta supernatural ta'e tokko sagalee akkasii dhaga'ee jechuudha. So kanaaf hafuuraan hin ta'e jedhu namummaa foonii kana isa waan waaqayyo nama dagachiisu isa keessaa ba'uu jechuudha. So isa keessaa ba'e I was in the spirit isa keessa ta'eetu jiruutu sagalee adda ta'e dhaga'ee jechuudha. Out of body experience jennachuudha kana inni keessa jiru. So I was in the spirit. Galaatiyaa keessatti naalaaltan ergamaan Phaawulos waa'ee walking in the spirit yookaan immoo walking according to the flesh kan jedhu jira. Walking according to the will of the flesh. Kana jechuun akka fedha fooniitti jiraachuu yookaan immoo akka fedha hafuuraatti jiraachuu kan jedhu jira. Inni amma ergamaan Yohaannis jedhu kuni it is not about walking in the spirit. It is about being in the spirit jechuudha. Hafuuraan ta'uu jechuudha. Namummaa foonii kana qaama kana keessaa ala ta'uu jechuudha. Akkas ta'e bara si'anaadhaa waan akkasii tokko jira. Isa miti garuu bara si'anaadhaa occult kan jedhamu yookaan immoo occultism kan jedhamu jira. Yookaan immoo spiritism kan jedhamu jira. Kana jechuun namni utuma kiristiyaanan ta'in iyyuu hafuura akkasii irra bu'a. Obboleessi Pastor Abdiisaadhaa hiriyyaan keenya tokko Maatiyos kan jedhamu dur barsiisaa ture. Barsiisuuf eessa dhaqaa naannoo ja'a gumuz naannoo jedhamutti ramadamee ture. Warra Arabootaa gidduu warra gumuzii gidduutti barsiisaa ture jechuudha. Yeroo achi galu nutti hima ganna maal jedhee nutti hima utuma inni kutaa keetti barsiisaa jiruti ijoolleen ni barsiisaa jiru keessaa mucaan tokko dhe hafuura kanatti dhufa. Occultism kanatti dhufa. Spiritism jennu. Hafuurichi hin kuffisa mucaa kana. Oromoo keessas ture. Irraa fagaa jedhama namni irraa fagaa hafuura addaa keessaa namummaa foonii keessaa baa waa dubbata. Hooda wayii dubbata. Akka qaalluu wayii dubbata jechuudha. So mucattiin waa himti jedhaga. Yeroo hafuura amma qalbiin ishee itti deebi'utti yeroo daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 fudhata qalbii ishee ala taateeti waa dubbatti. Occultism yookaan spiritism isaadha. Isa qalbii ala ta'anii waaqayyoon ala kan ta'e waan hin taane isa dubbatan sana jechuudha. Garuu inni Yohaannis arguu isa miti. Occultism miti yookaan spiritism isa jennu isa miti. Isa waaqayyo namatti fayyadamuuf namatti dubbachuuf qaama dadhabaa qaama foonii kana ala ta'uu jechuudha. So Yohaannis akkasin ture I was in the spirit jedha. Hafuuraanin ta'e. Eessatti hafuuraan ta'a daseetii Phaaximoos jedhamtu kanarratti. Phaaximoos kanarra immoo maaliif dhaqe? Mana hidhaati. Namarraa adda baasaniiti. Nama wajjin akka inni waliin agarreef. Adaba caalu akkuma beeknu nama adda baasudha namarraa. Akka inni social relationship kontaaktii akka inni qabaan akka inni qofaa ta'u namarraa adda baasuun adaba caalu ture bara duriitti jechuudha. Kanaaf Yohaannis qofaasaa jira. Nama hundumaarraa adda ba'ee jira. Garuu waaqayyotti adda baasuu hin dandeenye. Hafuura waaqayyotti adda baasuu hin dandeenye. Yesuus wajjiniin hidhata inni qabu, hariiroo inni qabu, waaqayyo wajjin dubbachuu, hafuura waaqayyo keessa ta'u to be in the spirit jennu kana isatti adda baasuu hin dandeenye jechuudha.
bakka rakkisaa jiraatu iyyuu malee Waaqayyo waliin Yesuus Kiristoos waliin maal gochaa jira? Wal argaa jira. Maqaan isaa eebbifamu. Haalli isaa daangessuu hin dandeenye jechuudha. Waaqayyo hafuuraan gara isaa dhufe. Waaqayyo hafuuraan isatti dubbata. Haalli mijachuu dhiisuun waa tokko miti. Waaqayyo isin qabnaan, Waaqayyo wajjin jiraannaan, hariiroon keessan Waaqayyo wajjin taanaan, Waaqayyo isinitti dubbata. Maqaan isaa eebbifamu. I was in the spirit. So, hafuuraan ta'uun egaa walking in the spirit irra caala. Walking in the spirit in hafuuraan ta'anii deddeebi'uudha. Nama Waaqayyo ta'uuf yaaluu jechuudha. Worship life qabaachuu jechuudha. Devotional life keenya eeggachuu jechuudha. To walk in the spirit ni jennu. Garuu to be in the spirit ni muuxannoo addaati. Shaakala addaati. Waan addaa dhaga'uudha. Mul'ata addaa arguudha. Hafuuraan isinaa guutu Waaqayyo. Hafuuraan isinaa taasisu Waaqayyo. Nuyi amma guddina Waaqayyo, fayyisa Waaqayyo, irree Waaqayyo si akkatti shaakallu hin qabnu. Sababni isaas yeroo hin qabaannu Waaqayyo wajjin qalbii keenya keessaa yeroo itti baanu, yeroo itti Waaqayyo wajjin dudubbannu kaleessa akka dhageenye intimacy prayer sababii hin qabaanneef sagalee gurguddaan dhageenya Waaqayyo irraa. Callisuu keessa dubbata Waaqayyo immoo. Yeroo qalbii keenya argatu dubbata Waaqayyo immoo. Qalbii keessan haa argatu Waaqayyo. Addunyaan har'a nuyi kee jirru addunyaa baay'ee biizii taateedha. Fiigichisaa dhuma hin qabu. Kanaaf addunyaa akkasii keessatti utuma fiinnu wanti nuyi goonu baay'een isaa labbiidhuma. Malee isa gadi fagoo miti jechuudha. Isa dhoksaa Waaqayyo irraa dhaga'an miti jechuudha. Yohaannis garuu he was in the spirit. Yeroo adda dubbata kana iddoo afuritti dubbata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irraa sin dubbata. Boqonnaa 17 lakkoofsa 3, boqonnaa 21 lakkoofsa 10 irraa hafuuraanin ture isa jedhu kana dubbata. Phaaxmoos irra ta'uun adabamuun namarraa adaba'uun Yohaannisiin hafuuraan ta'uu isan dhowwine. Rakkina sanaaf saaxilamuun hafuuraan ta'uun isan dhowwine. Tokkummaan Yesuus waliin qabu hin hambifne. Waaqayyotti dubbachuu hin dhiifne. Maqaan isaa haa eebbifamu. Kanaaf lakkoofsa 10 irratti guyyaa gooftaa jedhamee beekametti ani hafuuraan guutameen hafuuraan ta'een booddee kootiin sagalee guddaa sagalee malakataa fakkaatu tokko dhaga'e. Lakkoofsi 11 sagalicha yeroo ibsu sagalichis waan argaa jirtu akka inni macaafa ta'utti caafi. So hafuuraan ta'etti kan inni shaakala kana hundumaa keessa galu jechuudha. Sagalee kanas kan inni dhaga'u Waaqayyo kan isatti dubbatu. Isas waldoota kiristaanaa mandaroota 7 maqaa dhaame. Mul'ata Yohaannis keessatti boqonnaa 2 boqonnaa 3 kan agartu waldoota kiristaanaa 7 maqaa dhaaman jechuudha. Yoo kana qorannoo macaafa qulqulluutti geggeeffatanii beektu taataniif kan hin beektu isaaniif caafii jedhagaati. Isaan maqaa hin dha'u lakkoofsa 12tti dabarra. Lakkoofsa 12tti ani sagaleen dhaga'ee isa anatti dubbatu ilaaluudhaaf garagalee yommuun garagales baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame 7 nan arge. Sagaleen isatti dubbachaa ture sagalee Yesuus Kiristoos. Maalin immoo arga jedha baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame meeqan argaa jedha 7 argaa jedha. Akkuma beennu kakuu moofaa keessatti baattuun ibsaa kan Museen hojjete yookaan hojjechiise warqee irraa kan hojjetame meeqatu ture? Tokkotu ture. Tokko jira. Yohaannis garuu amma baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame meeqa argaa jira? 7 arga. Inni kakuu moofaa keessaa inni kan Yihuudootaati. Waldaa warra Yihuudootaaf kan qophaa'e. Iddoo sana dhannee dubbifanne. Seera ba'uu boqonnaa 26 keessaa arguu dandeenya. Seera ba'uu boqonnaa 26 lakkoofsa 31 kaaseeti jira. Waa'een baattuu ibsaa kun boqonnaa 25 lakkoofsa 31 kaasee. Seera ba'uu
digdamishan soddomi tokko kaasee akkasadha. Ati warqee qullaa irraa baattuu ibsaa tolchi. Baattuun ibsichaa warqee tumamerraa haa hojjetamu jedheeti bifa attamiitiin akka inni hojjetamu hunduma isaa dubbisuu dandeessu. Baattuu ibsaa tokko iddoon ibsaan keessaa ifu torba kan ofirraa qabu jechuudha. Tokkitti garuu bakki keessaa ifu akkas asirra jiru kana miti. Waldoota Luuteraan faa keessatti nagartu kana torbatu jira. Bakka shaamaa irra kaa'uu danda'an boolla torba kan qabudha jechuudha. Garuu baattuu ibsaa meeqa ta'e tokkitti ta'e jechuudha. So Museetti kana dubbate Waaqayyo sana qopheessi maalirraa warqeerraa. Boqonnaa 27 seera ba'uu 27 lakkoofsa 20 kaasee immoo naalaalle seera ba'uu 27 kaasee immoo baattuu ibsaa kana irratti kan nammu dhadhaa ejersaatu jira waa'ee isaa dubbata. 27 kaasee ibsaan yeroo hundumaa akka boba'utti Israa'eloonni qodaa ibsaatiif cuunfaa ejersaa isa calalamaa akka siif fidaniif ati ajaji. Maal akka fidaniif cuunfaa ejersaa akka siif fidaniif ibsaan yeroo hundumaa baattuu ibsaa kanarraa akka ifuuf. Lakkoofsi 21 Aroonii fi ilmaansaa dunkaana itti walgaan keessa golgaa dhuga baatu dura jiru duubaan ibsicha galgalaa hamma ganamaatti fuula koo duratti akka boba'uuf haa eegani. Isaan immoo Arooniif luboonni achi keessaa maal godhu kunuunsa kennaniif. Baattuu ibsaa kanarraa maal hin dhibin? Ibsaan hin dhibin. Ibsaan jiraachuudhaaf immoo yeroo hundumaa maal itti anamu? Dhadhaan ejersaa itti anamu, zayitiin itti anamu. Ibsaan yeroo hundumaa maal ta'u haa ifu. Eessaa mana qulqullummaa sana keessa yookaan immoo godootti walgaan sana keessa jechuudha. Ibsaan sun immoo the only light isaan qabanidha jechuudha. Godoo sana keessaati. Godoo harkaan hojjetan sana keessa the only source of light isaan qabanii baattuu ibsaa kanarraati kan ifuudha. Innis dubbii Waaqayyootti fakkeeffama. Waaqayyo ifa isaanii akka ta'e kan halkaniif guyyaa isaaniif ibsu Waaqayyo akka ta'e tajaajila kana immoo kan kennan luboota akka ta'an Israa'el immoo achi keessatti akka qooda qabaatan maal gochuudhaan dhadhaa ejersaadhaa dhiyeessuudhaan amantoonni immoo isaanis ifni kun yeroo hundumaa akka jiraatuuf qooda akka qabaatan ga'ee isaanii akka ba'an Museen Aroon fa'aa immoo luboonni immoo yeroo hundumaa kunuunsa akka godhaniif maal akka ta'uuf ibsaan kun yeroo hundumaa akka ifuuf. Maqaan isaa haa eebbifamu. Ibsaan kun kakuu haaraa kana keessatti wangeela nu lallabnuudha. Wangeela luboonni paasteroonni lallabanidha. Hojjetoonni wangeelaa lallabanidha. Amantoonni immoo waan godhan qabu ga'ee keessan baatu sunis waan kontribuutan qabdu jechuudha. Wal gargaarree wal harkaa fuuneetu wangeela labsinaa. The only source of light nuyi qabnu gaa isa eessaa dhufu jechuudha. Isa Waaqayyo biraa dhufu jechuudha. Isatu mana keenya ibsa. Isatu jireenya keenya ibsa. Isatu gaa'ila keenya ibsa. Isatu sammuu keenya ibsa jechuudha. So Aroon faan sanaaf maal godhu? Kunuunsa godhu. Ibsaan yeroo hundumaa mana qulqullummaa keessa akka jiraatu. Baattuun ibsaa tokkichi ammoo godootti walgaan sana keessa akka jiraatuuf. Gara kan keenya har'aatti deebina. Inni Yohaannis arge baattuu ibsaa meeqa arge inni? Torba arge. Inni kakuu moofaa keessaa baattuu ibsaa tokkittiin waldaa Yihudotaa the Jewish Church bakka bu'u jechuudha. The Jewish congregation. Inni amma torba kun immoo waldaa kiristaanaa ishee har'aati. Waldaa kiristaanaa ishee kakuu moofaati. Kakuu haaraati. Waldaa kiristaanaa ishee guutummaa biyya lafaarra jirtuudha jechuudha. Isheedhaaf kan kunuunsa godhu kan ishee eegu eenyu akka ta'e dubbatamu asirraa Yohaannis. Baattuu ibsaa kana gaafa sagalee sana gaafa dhaga'u lakkoofsa 13 irraa baattuuwwan ibsaa sana gidduu immoo ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadi dheeraa miila bira ga'u uffatee wanta akka hidhata warqeetinis qoma isaa hidhatee ture. Baattuu ibsaa kanaaf kunuunsa kan godhu eenyuun arge Yohaannis? Yesuus Kiristoosin arge.
waldaa kakuu haaraatiif kunuunsa kan godhu eenyudha? Yesus Kiristoos. Yesus Kiristoos yoo waldaa keessa jiraateedha. Yoo aniif isin walii gallee amantoonni tajaajiltoonni hundumtuu walii gallee tajaajilli barbaachisu akka jiraatuuf yoo goone waldaa kiristaanaa kakuu haaraatiif kunuunsa kan godhu, kan eegu, kan gidduu deddeebi'u, bakka kana kan to'atu eenyudha? Yesus Kiristoos. Maqaan isaa haa eebbifamu. Sana arga Yohaannis. Eenyuun argaa? Yesus Kiristoosin arga. Waldaa isaa keessatti, mana isaa keessatti. Kanaaf manni Waaqayyo mana maaliiti? Mana fayyinaati. Mana isaa keessatti Waaqayyoon fayyisa. Waan isinitti muka dhaggeeffadhaa. Waaqayyo yeroo isin fayyisuu barbaadu immoo hafuurri qulqulluun yeroo nu dhufu immoo ayyamaa fi akka nu jituuf tole jedha. Maqaan isaa haa eebbifamu. Namoonni tokko tokko hafuurri qulqulluun gaafa ni dhufee waldaa keessatti hojjechuu barbaadu yookaan baqatanii deemu. Waldaa gadhiisanii faa deemu. Yoo seexannis jiraate addictioniin garaagaraa, araadi adda addaa wanti nu keessaa nu iyyisiisee ba'uun irra jirullee yoo jiraate iyyee haa ba'u. Rakkoo qabaan nu qaanessaa. Namni tokko tokko yoo seexanni na keessaa iyyee ba'e namni maal naan jedhaa jedhu. Seexanni iyyee ba'uu qaba yoo ta'e iyyee isin kee haa ba'u. Maal isin ijjiin hojjeta? Adeemu haa cala'u. Waan isin qaanessu hin jiru ulfina argattu malee. Garuu namni baay'een yoo namoota gidduutti seexanni na iyyisiisee, na dafqisiisee, na kuffisee, na keessaa ba'e namni maal naan jedha? Lammaffaa maal jedheen nama dura dhaqee dhaabbadhaa jedhu. Dhaqxee dhaabbatta malee gaafa sanayyuu. Gaafas dhatta malee. Gaafa Waaqayyo si hiike, gaafa Waaqayyo si qulleesse, maal seexana koo si xoof qabsiise miti. Ati ittiin gaafatamtu. Sana seexanni si qabachuun addictionii garaagaraa hidhamuu keetti Waaqayyo yoo si hiike waan itti qaanoftu hin qabdu. Kanaaf Waaqayyo waldaa isaa keessatti hojii hojjeta. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf har'a mana kana achii cufnaa jechuudha. Yeroo kadhachuu jalqabnu namni tokkoon keessan hin baatan. Wanti isin kee iyyus yoo jiraate iyyee cala'u. Nuyi waldaa Kansas City keessa waa tokko yoo hin jiru jettanii yaaddote immoo ni ilaallagaa. Dhumarratti hiriyaan keenya tokko dura wajjiniin waldaa yeroo dhannu ani dhumarran ta'a jedha akka keessan irraa akka warra godateessanii akka tasfaa'umfaa kana. Maaliif yeroo inni jedhu dhuguma bara dargii keessa. Maaliif achi teessaa gaafa jedhu yeroo isheen fuula duraa iyyisiisuu jalqabduun asii baanii jedhaan. Yoo inni iyyisiisuu jalqabees hin bayinaasin. Isin bira saga'uuti. Waaqayyo hojiin isaa hiikuudha. Maqaan isaa eebbifamu. So baattuu ibsaa kana gidduu kan deddeebi'u eenyudha? Ilma Waaqayyoo Yesus Kiristoosin argee jedha Yohaannis. Kana hundumaa maaliin ta'eet? I was in the spirit. Hafuuraan ta'een. Hafuura keessa galeeni. Waaqayyo kana natti dubbate. Waa'ee waldaa kiristaanaa natti dubbate. Wanta dinqiin arge achi keessa galeen jedha. Maqaan isaa haa eebbifamu. Isa booda maaltu ta'a jedhaan? Lakkoofsi 14 rifeensi mataasaa akka rifeensa hiddamaa yookiis akka cabbii in calaqqisa. Kana warri teoloojii maalitti eegu? Yesuusin akkasitti arguunsaa rifeensi mataasaa si calaqqisuun akka jirbii addaachuun waa'ee wisdamiiti. Nami dulloomaan namni rifeensi isaa arrii qabu, nami dulloome, nami bara guure, nama ogummaan guuteedha. So Yesus Kiristoos rifeensi isaa akkasittiin arguunsaa isa ogummaadhaan guuteedha Yesuus jechuu isaati. Yookaan ammoo Yesus Kiristoos kun isa bara duriitii kaasee jiraachaa ture. He was there from eternity jechuudha. Isa bara baraan jiraachaa ture. Baroonni isaa dhuma kan hin qabne rifeensa isaa kanan arge jedha. Maqaan isaa eebbifamu. Ilmi Waaqayyoo Yesus Kiristoos waldaa keessa yoo jiraate namni hin fayya. Namni ni hiikama. Walloluun mataa wal lukkubsuun hin jiru. Yesus Kiristoos he takes the control of everything jechuudha. Maqaan isaa eebbifamu. So yoo waaqeffatu ta'e, yoo Waaqayyoof jiraattu ta'e itti cabsaama Waaqayyoon waaqessaa. Jiraadhaa Waaqayyoof. Biraan qabinaa ittiin fakkeessinaa. Waaqayyoof jiraattu taatan jiraadhaa Waaqayyoof. Amma bara Waaqayyoon nuuf kenne bara gabaabduu keessatti wangeela walitti lallabna, walitti dubbanna. Waaqayyoof jiraadhaa. Biraan qabinaa ittiin fakkeessinaa. Bitamaa fi Waaqayyoof inni isin argatu mana keessan, gaa'ila keessan, qabeenya keessan, dinagdee keessan, hariiroo keessan hundumaa ilmi Waaqayyoo Yesus Kiristoos haa argatuuti abshaalummaa kee haa baasan. Isin barbaada Waaqayyo moo?
maqaan isaa eebbifamu. Waldaa kana barbaada Waaqayyo. Waldaa kanatti yeroo baay'ee lallabna. Kunoo lubis akkuma yeroo baay'ee isina hordofani. Yeroo karaa rafaan jira yeroo baay'ee garuu yeroo si waaqeffattanii waldaa kan biraa tajaajileen gala sa'aatiin keenya adda adda waan ta'eef garuu isina hordofan. As keessatti Waaqayyo isin guddisuu barbaada. Wallagaa Waaqayyoof iddoo laadhaa. Sagalee Waaqayyoo sodaadhaa. Qaroomina civilization jedhanii dubbii Waaqayyootti makiinaa waa tokkoyyuu. Sagalee Waaqayyoo kan caalu hin jiru. Maqaan isaa haa eebbifamu. Qaroominaaf yoo ta'e hundumti keenya iyyuu qaroomoodha beektu isin. We all are civilized. Wal gowwoomsuus hin dandeenya yoo barbaanne. Miti akkas. Waaqayyo biratti garuu sun bakka hin qabu. Maqaan isaa haa eebbifamu. Waaqayyoof jiraadhaa. Iddoo laadhaa Waaqayyo. Har'a Waaqayyo sinaa hiiku. Namni fayyuu qabdan Waaqayyo sinaa fayyisu. Wanti isin rakkisu kan jiru. Amalli isin rakkisu. Amalli isin hidhuu barbaadu. Amalli isin tuttuqu. Namoonni jirtan isinaa hiiku Waaqayyo. Isin hiika Waaqayyo. Mana isaa keessatti hojii isaa hojjeta waan ta'eef. Maqaan isaa haa eebbifamu. Isa booda waa'ee rifeensa isaa ergi dubbateeti. Miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuuti jedheeti waa'ee miila isaatiifaas ibsa jechuudha Yohaannis. Inni kun waa'ee sibiila isa baqfamee akka kanatti yeroo ibsu waa'ee maaliiti? Waa'ee stabilityiti. Waa'ee Yesuus Kiristoos dhaabbannaan isaa jabinni isaa stabiliidha. Socho'uu hin danda'udha. Isatu immoo nu jabeessa akka nu hin sochooneef kan godhu isa jechuudha. Kanaaf waa'ee miila isaatii isa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuuti. Sagaleen isaas akka sagalee huursaa bishaan baay'eeti. Waa'ee sagalee isaati yeroo dubbatu immoo waa'ee firdiitiif kana jedha. Gara gajallaattis hin dubbata lakkoofsa 16 harka isaa mirgaa keessatti urjoota meeqa qaba jedha? Urjoota 7 qaba. Afaan isaa keessaa billaa qara qabeessa gara lamaan qarametu ba'a. Inni kun immoo maalinni firdiidha jechuudha. Afaan isaa keessaa maaltu ba'a? Sagalee akkasiitu ba'a. Afaan arraba isaa keessaa sagaleen Yesuus jechuudha. Cubbuu irrattis hin farada waan ta'eef. Harka isaa keessatti urjoota 7 qaba. Isa kanan isiniif ibsa. Urjoonni 7 kuni gara gajjallaatti ni hiika. Urjoonni 7 kun eenyudha? Eenyudha dubbata gajjallaatti? Ergamoota waldoota 7 kanaati. Waldoota inni maqaa dha'e warra 7 xalayaan kun barreeffamuuf. So ergamoota waldoota 7 kanaa eessa jiru isaanii? Harka Yesuus keessa jiru. Ergamooti hojjetoonni wangeelaa tajaajiltoonni sun jechuudha. Eessa jiru? Harka Yesuus keessa jiru. Maqaan isaa haa eebbifamu. Asitti waan dubbadha waan ta'eef dhaggeeffadhaa. Ergamooti kun attamitti fakkeeffaman amma? Maalitti fakkeeffaman? Urjiitti fakkeeffaman. Urjoonni immoo ifa mataa isaanii hin qaban. Urjoonni ifi isaanii eenyurraa dhufa? Biiftuurraa dhufa. Akkasi. Biiftuuni the sun is the only source of light idha. Urjoonni garuu biiftuurraa ifa fudhatu. Luboonni, hojjetoonni wangeelaa, faarfattoonni, ani hundumti keenya nuti maalitti nu fakkeesse? Nuti urjoota. Ifi keenya eessaa dhufa jechuudha? Ifi keenya Yesuus Kiristoos biraa dhufa. Waldaan ifa mataa isheetii hin qabdu. Waldaan ulfina mataa isheetii hin qabdu. Waldaan kabaja mataa isheetii hin qabdu. Ifi waldaa eessa? Source of light ishee eessa? Burqaan ifa isheetii eessa? Kiristoos biraatii madda. Maqaan isaa haa eebbifamu. Achi dhufaa jechuudha. Yohaannis eenyuun arge? Isa kana arge. Harka isaa keessatti waldoota 7 kana ergamoota waldoota 7 kana baatee isa jiru Yesuusin arge. Nu yeroo lallabnu waldaa keessatti lallabni keenya anisarra kana lallaboni margaan isinitti agarsiisaa jira miti yookaan paaster Abdiisaa miti yookaan paaster Baayisaa miti. Kan nu isinitti agarsiifnu eenyunni biifticha. Biiftuun sun eenyudha? Yesuus Kiristoos.
waldaa yeroo isin dhuftan isaa wajjin akkasin walitti baatan barbaanna. Isaa wajjin yeroo walitti baanu, Yesuusii wajjin yeroo walitti baanu, burqaa ifaa isa ta'e Yesuusii wajjin yeroo walitti baanu jireenyi keenya ifa. Iddoo baay'eetti garuu waldoota baay'ee keessatti garuu urjootatu roolii biiftuudhaa fudhata. Dhageessaniitu waldoota baay'ee keessatti urjootatu, lallabootatu, paastarootatu, hojjetoota wangeelaatu iddoo eenyu fudhata? Iddoo biiftuu, ulfina biiftuu, kabaja biiftuu fudhata. Kanaaf namoonni waldaanii biiftuu hin argan. Yesuusin hin argan. Yesuus hin argamu waldaa keessatti. Namni garuu hin argamu. Namni garuu baay'ee populaarii ta'a. Lallabaa wangeelaa, teoloojiyaan isa ta'u, bara siyaanaadha maqaa adda addaatiin kan of waamu jechuudha. Raajii haa ta'u, appoostalii ofiin haa jedhu, maal ofiin haa jedhu, isatu maal ta'a? Isatu bakka biiftuudhaaf fudhata. Bakki biiftuu yoo fudhatame garuu, urjoonni roolii sana yoo fudhatan garuu, Waaqayyo iddoo dhaba. Waldaa kana keessatti Yesuus Kiristoos iddoo hin dhabin. Isin gidduutti Yesuus Kiristoos iddoo hin dhabin. Sababni isaas He is the only source of light. Isatu burqaa ifaati. Isatu jireenya keessan ibsa. So lallabi keenya, barsiisi keenya, qorannoo macaafa qulqulluu nuti laannu hundiyyuu namoota maal gochuu fi namoonni burqaa ifaa isa ta'e Yesuusii wajjin akka walitti ba'aniif. Yeroos manni keenya ifa. Yeroos jireenyi keenya ifa. So Yohaannis kan argee fuulli isaa akka maaliiti jedha lakkoobsi 16 gara dhumaarraa. Fuulli isaa akka biiftuu saafaayin ifa. Fuulli isaa kamii? Fuulli isaa baattuu ibsaa kana gidduu deddeebi'u. Fuulli isaa urjoota kana torban harkatti baatee jiru. Fuulli Yesuus Kiristoos akka biiftuu ifa. Maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa lallabi nuyi lallabnu, tajaajilli nuyi laannu namoota Yesuus Kiristoosii wajjin akka isaan walitti ba'aniif, walitti fiduudhaaf. Yeroo Yesuus Kiristoosii wajjin walitti ba'an furmaati jireenya isaanii dhufa waan ta'eef maqaan isaa haa eebbifamu. Isa booda waan Yohaannis ta'e ilaala. Lakkoobsa 17 kaasee yommuun isa argee akka nama du'ee miilla isaa jalatti nan kufe. So namni Yesuus Kiristoosii wajjin yeroo walitti ba'u hin mo'ama. Waldaan Yesuus Kiristoos dhuguma keessatti lallabamu amantoonni mo'amu. Amantoonni kufu. Foon isaaniitiif, biyya lafaatiif, seexanaaf gaafa Yesuusiif mo'aman sanaa kaase waan isaan danqundumaa irratti mo'icha argachuu jalqabu. Maqaan isaa haa eebbifamu. Yohaannis maaliin ta'e nan kufe. Rakkoon keenya har'aan guddaan waldaa keessatti, waldaa keessumaa waldaa diiyaasporaa keessatti baay'oonni Yesuusii wajjin walitti waan hin baaneef mo'amuu dadhabu. Foonni ka'ee dhaabbata. Zarraaf jedha waanuma xinnoo isheeti. Sabii mo'ame garuu akkas hin ta'u. Sabii wangeelaaf mo'ame gad of deebisa. Jaalala bara. Abboomamuu bara. Amanamummaa bara. Qulqullummaatu isa mo'ata. Yesuus isin haa mo'atu gaa. Waldaan keenya kun waldaan kan saasiiti Yesuus isin haa mo'atu. Yohaannis maal ta'e Yesuusiif mo'ame. Maa Yesuusiif mo'amuu dadhabna ree baay'een keenya. Waan nu rakkisu sanatti maa hiikamuu dadhabna. Amala taane sanatti, isa Waaqayyo ittiin gammanne sanatti, amala foonii sanatti maaliif mo'amuu dadhabna? Yesuus Kiristoosii wajjin gaafa walitti baanu sanatti mo'amna. Kanaaf ani har'a lallaba koo kana keessatti kadhata gabaabaan isiniif kadhadhusi namoonni Yesuusiif akkaataa addaatti mo'aman akka as keessa jiraataniif anawwa. Maqaan isaa haa eebbifamu. Nan kufee isa booda maaltu ta'e? Inni immoo harka isaa mirgaa anarra kaa'ee hin sodaatin, inni duraa inni booddees ana naan jedhe. Yesuus garuu harka isaatiin qabee isa kaase. Yeroo isin Waaqayyoof mo'amtan, yeroo isin kuftan Waaqayyo isin kaasa. Ol isin qabuu jalqaba. Manni keessan ol qabama. Dinagdeen keessan ol qabama. Kabaji keessan ol qabama. Warri isin jibban, isin tuffatan, isin abaaran illee isinitti deebi'u. Gaafa Yesuus ol isin qabu namni gad isin qabee hin danda'u. Inni ol isin haa qabu. Maqaan isaa haa eebbifamu. Waaqayyo ana jireenya koo irratti hin beekan. Waaqayyo erga gaafa na fuudhee ka'enaan. Ergan gaafa Waaqayyoof amanamuu jalqabeeti.
jireenya koo keessatti waaqayyo yeroo itti ganna deebisee hin jiru. Maqaan isaa eebbifamu. Maaleessa geessee biyya lafaa kana mootee caaltee hojjechuu dandeessu. Eeyyaan mo'eera nan caalas. Nama isa kan biraa jechuu koo miti. An ofii kootiif jechuudha. Isa kan biraa maal na dhibe naan. Waan kan biraan hangashu. Ofii koof garuu hariiroon gooftaa wajjin hin qabu hamma na eeggadhee jirutti waaqayyo ganna deebisee hin beeku. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo ol isin qabnaan namni gadi isin qabee hin danda'u. Waldaa kana waaqayyo ol qabee jennaan namni gadi isin qabee hin danda'u. Waldaan kan saasiti waldaan kun hawwi keenyaaf kadhati keenya kana. Hawwineen ati manaa koo waldaa kana baay'ee jaallatti. Maaliif akka isheen jaallattu sin beeku tarii maatiin ishee as jiru waan ta'eef ta'uu danda'a. Yookaan immoo waaqayyo mata fuula ishee keessa kaa'ee ta'uu danda'a. Garuu baay'ee jaallatti waldaa kana. Hin kadhattiifis ijoollee asii faarfatan kana gaafa agartu baay'ee hinaafti jechuudha. So guddachuu keessa hawwina. Waaqayyo immoo isin guddisa. Guddinni immoo hoolistikiidha. Waa tokko duwwaadha miti. Waan isin bifatti gootan, waan isin bareechitan, waan isin tottolchitan, waa hedduutu jira waldaa kana keessa. Hafuurri waaqayyo isin gargaara. Sababni isaas hafuurri waaqayyo wallaalota iyyuu maal godhadhaa? Ogeessota godha waan ta'eef. Maqaan isaa haa eebbifamu. Harka isaatiin na qabee hin sodaatin naan jedhee jabaadhu naan jedhee jedha Yohaannis. Bara 2023 April keessa jirra gaara. April 3 moo 2 April 2 jirra. Jaarfaffaa keessa jirra. Waaqayyo isinitti kana dubbata jechuudha. Gaafa waaqayyoof mo'amtanii jalqabee obboleessa kooti, obboleettii kooti. Gaafa gooftaadhaaf mo'amtu jalqabdee dinqii jireenya kee keessatti arguu jalqabda. Harka waaqayyoo ol si qaba. Maqaan isaa eebbifamu. Ol si qaba waaqayyo. Waaqayyo ol si qabnaan immoo namni gadi si qabuu hin danda'u. Maqaan isaa eebbifamu. Yeroo waaqayyo isin wajjin hin jirre, yeroo isin hin kadhanne, yeroo isin hariiroon qabaanne gooftaa wajjin waanuma xinnootu isin lakkafaa oola. Nu lakkafee jenna miti. Ani nan beeka kan ofii koo irratti. Gaafan bakka hojii kootti dhaqu, gaafan hariiroon koo sirrii hin taane beeka. Hojjettootuma wajjin warruma si'a kaan wajjin kofallee taphannutu gaafan naqu nyaara natti guuru. Isumarraa jalqabee guyyaan kun jalaati caba. Guyyaa guutuun aaraa oola maal ta'eeti maal dhaga'eeti eenyutu waa'ee kootti meetii kun ta'ee sun ta'ee jedheen cinqamaa oola jechuudha. Miirri koo. Garuu gaafan kadhadhu gooftaa wajjin olii galee gaafa na deemu anatu sodaachisa. Maqaan isaa eebbifamu. Yeroo hundumaa torbanitti walgahii tokko qabna. Tiimii waan jedhamu jira bakka hojiitii ta'anii tiimii mari'atu dur torbanitti guyyaa tokko ture amma 14tti guyyaa tokko qabna. So achirratti nama supervisionii qabaanna. Supervisorii tu dhufa jechuudha. Dhufee rakkinni yoo jiraates waan garaagaraa kana dubbannaa jechuudha. So gaaffiidhaan jalqabu. Waan ati jireenya kee keessatti wanta jabaadha kun dandeettii kooti jettee waan ati yaaddu maaliidhaa jedhanii gaafatu. Waan tokko duwwaa dubbachuu qabdu jechuudha. Waa baay'ee miti. Waan garaagaraa dubbatu namoonni. Inni kaan ani sa'aatiin kabajaa kuni baay'ee dandeettii kooti jedhu waan adda addaa jedhu. Ani yeroo hundumaa dandeettii addaa ati qabdu maalinii naan jedhanii ani yeroo hundumaa optimistiidhaan jedhaan. Yeroo hundumaa har'a rakkinni yoo jiraate boriin furama jedhanii amanaan jedha. Irra deddeebi'ee kanumaan dubbadha. Okay, maaliif kana jettaa gaafadhanii gara wangeelaatti dhufa gaa. Ani give up hin godhu. Wangeelatti namana waan ta'eef yeroo hundumaa abdiin qabani haalli hin jijjiirama. Yeroo hundumaa anaan fakkeenya fudhatu akka sedhe Nagarii jedhu Mr. Nagarii naan jedhu. Mr. Nagariin yeroo hundumaa optimistiidha. Kanaaf iyyuu abdii qabna rakkinni kun furmaatan argataa jedhu. Waaqayyo wajjin walii gallee yeroo jiraannu boqoon keenya ol jedha. Maqaan isaa eebbifamu. Harka isaatiin na qabeetu hin sodaatin inni duraa inni booddee sana naan jedhe. Inni jiraatu sana takkaallee du'een ture amma garuu kunoo bara hamma bara baraattan jiraachuuttan jira du'a irratti balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis ani gooftummaa qaba. So gooftummaan hundumtuu an harka jira akkasittiin jedha. Lakkoofsa 19 ammas wanta amma ta'utti jiru wanta kana booddee ta'uuf jirus isa argite caafi. Hiikaan urjoota torbaa harka koo mirgaa keessatti argite akkasumas
baattuuwwan ibsaa warqee irraa hojjetaman torbanii dhokataa ture. Amma garuu urjoonni torban ergamoota waldaa torbaati, paasteroota waldaa torbaa sana yookaan waldoota kiristaanaati. Baattuuwwan ibsaa torbanis waldoota torban sanatti ni kama anaan jedhe. Ameen. Amma garuu inni jiraataan isatti dubbate. Yesus Kiristoos